nagaan waaqayyoo inni jiraataan inni horiitiin qabeenyaan birriin firaan lammiin hin argamne maqaa Iyyesuus Kiristoosiin nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Yaa waaqayyoo maqaa ilma kee Iyyesuus Kiristoosiin sagalee kee isa jiraataa, sagalee kee simboo qabeessa, sagalee kee ulfina qabeessa, sagalee kee biillaa ta'e, sagalee kee abidda ta'e, sagalee kee burruusa ta'e maqaa Iyyesuus Kiristoosiin gooftaa waaqa lafaa nutti dubbadhu. Nutti dubbadhu. Ergamooleen seexanaaf seexanoonni kana kan morman immoo qilleensa keessaa lafa keessaa kallattii garagaraan xiyya kan darbatanii humna du'aa ka'u Kiristoosiin haa waraanamanii. Biyyesuus sim haa diigamanii. Yaa abbaa hafaa yeroo keenya hundumaatti darbi maqaa ilma kee Iyyesuus Kiristoosiitiin ameen. Mata dureen koo har'aa akkas kan jedhudha. Bormaataaf of qulleessi. Oddoo tokkooti sagalee waaqayyoo keessaatiin dubbifannee gara dubbii waaqayyootti galla. Akkas jedha Iyyaasuu 7:10 akkas jedha. Waaqayyo yommus Iyyaasuudhaan kai ati maaliidhaaf adda keetiin gadi gombifamtee? Warra Israa'el cubbuu hojjetaniiru. Kakuu koos isa ani eeguu isaanitti abboome cabsaniiru. Wanta raawwatame balleeffamuun irra jiru keessaa waa fudhataniiru. Hataniiru, goomsaniiru. Mi'a isaanii keessas kaataniiru. Kanaafis Israa'eloonni diinota isaanii duratti dhaabachuu hin danda'ani. Ofuma isaaniitii iyyuu warra balleeffamuun irra jiru waan ta'aniif diinota isaanii dugda gataniiru. Ka'iiti jaran qulleessi. Waaqayyo gooftaan Israa'el, yaa Israa'el wanti raawwatame balleeffamuun irra jiru isin gidduu jira. Isa hamma of gidduutii baaftanitti diinota keessan duratti dhaabachuu hin dandeessani. Boriif of qulleessaa isaaniin jedhii jaratti himi. Iyyaasutti himeeni. Waaqayyoof galannaa ta'u. Oddoo kanatti kaleessumti lolatti ba'anii Israa'eloonni sabni kakuu, sabni ulfaataa, sabni waaqayyo jaallatu. Lolatti ba'anii mandara Aayit lola bananii, lola warratti bananii, mandara Aayit loltoonni Aayi Israa'eloota baay'ee ari'atanii. Baay'ees lubbuun namoota 36 kan ta'u guyyaa sana du'e. Sababa maalirraa kan ka'e Israa'eloonni wanta raawwate balleeffamuu qabu of gidduutii otoo hin balleessin ba'aa cubbuu baatanii lolatti waan ba'aniif jireenya isaanii keessatti duun isaan qunname, hammeenyi gaddi isaan qunname, raafamuun isaan qunname, badinsi isaan qunname. Isaa booda Iyyaasuun fuula sanduuqa kakuutti gombifame. Israa'eloonni lapheen isaanii baqee jedha macaafni qulqullu. Iyyaasuun immoo fuula sanduuqa kakuutti gombifame guyyaa tokko guutuudhaaf jedha. Waaqayyo Iyyaasuutiin akkas jedhe, kai maaliif gadi gombifamtaa? Maaliif adda keetti lafatti gombifamtee? Kai Israa'elootaan qulleessi. Kai gosa isaaniin, maatii isaaniin, sanyii isaaniin waami qulleessi jedhe. Iyyaasuunis akkuma Waaqayyo isaan jedhe gosa gosaan, sanyiin, maatiin waame qulleesse. Isaa booda akaan iyyaate. Akaan abbiyyuun Saaraa, akaakayyuun Zabiidin iyyaate. Isaa booda yaa ilma koo galata gashii Waaqayyo kee ulfeessi wanna goote natti himi jedhe. Akaanis Iyyaasuutti dhuguma wanna raawwatame balleeffamuu qabu hojjedheera. Huccuu sheediq meetii 50 fudhadhee godoo koo keessa dhawwaalladheera. Innis achi jira godoo keessa jedhe. Iyyaasuunis akkuma inni jedhe lafa inni jedhetti aqee namoota ergee achiitii meetii sanaaf huccuu sana fuusise. Isaa booda Iyyaasuun fuudhee tokkoon akka seera isaaniitti nama yakki kun irratti argame qabeenya isaa, horii isaa, ijoollee isaa waan inni qabu hundumaa abidda achitti gubanii. Oddoon sunis Akoor jedhamee waamama. Amma ammaatti oddoon sun Akoor jedhamee waamama. Akoor jechuun lafa rakkinaa, lafatti Israa'eloon rakkina argan, hiphina gidiraa argan jechuudha. Akoor jechuun lafa gidiraa, lafa hiphinaa jechuudha.
isaa booda Waaqayyo Iyyaasuudhaan bormaataaf of qulleessi jedheeni. Bormaataaf of qulleessi. Harraa kee irra dhaabadhuuti. Harraa kee irra dhaabadhu bormaataaf of qulleessi. Kaleessaa kee dhiisi. Kaleessa mi'amuu dandeessa. Kaleessa ari'atamuu dandeessa. Kaleessa gadduu dandeessa. Kaleessa ba'uu dandeessa. Kaleessa rukutamuu dandeessa. Kaleessa gadda tureera ta'uu danda'a. Kaleessa hiphina tureera ta'uu danda'a. Kanaatiif bormaata keef of qulleessi. Harraa kee irra dhaabadhu bormaata keef of qulleessi. Sababni isaayyuu bor injifannoo jira. Bor moo'icha jira. Bor karaatu jira. Bor deemsatu jira. Bor jireenyatu jira. Bor nagaatu jira. Bor gonfaatu jira. Kanaatiif bormaata keef of qulleessi kan jedhu har'a qabadheen fuula keessatti xiyyaadheera. Waaqayyoof galannaa ta'u. Iyyaasuu 7:1-3 gaafa of qulleessinu wanna xuraa of keessaa baasu jechuudha. Of qulleessu jechuun wanna xuraa, wanna ulfina Waaqayyoof hin taane, wanna ulfina Waaqayyoof hin taane of keessaa baasu jechuudha. Of qulleessu jechuun Isaayyaas 40:1-4 ilaalle, 1-4 ilaalle of qulleessu jechuun Waaqayyoof karaa tolchuu, Waaqayyoof daandii baasu, Waaqayyoof karaa qajeelchuu, hafuura qulqulluudhaaf daandii qopheessuu jechuudha. Of qulleessu jechuun Roomaa 6:9 irratti gaafa laallu, Roomaa 6:9 gaafa laallu of qulleessu jechuun akkas jedha. Roomaa 6:9 irratti akkas jedha. Kaleessa hammeenya jibba irratti anna keessan qabdaniittu. Bu'aa dhagna keenyaa qulqullummaatti jiraachuudhaan, bu'aa dhagna keenyaa qulqullummaatti jiraachuudhaan qajeelummaa jala galchuu jechuudha. Qajeelummaa jala. Bu'aa dhagna keenyaa akkuma kaleessa hammeenya jala, bariisa jala gashaa turre. Har'a immoo deebine. Qooda kaleessa bariisa kee turre. Har'a immoo deebine fuula Waaqayyootti qulqullummaatti jiraachuudhaan qajeelummaa jala galchuu bu'aa dhagna keenyaa jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Inni kabiraan faallawwan hafuura qulqulluu faallawwan dubbii Waaqayyoo warra ta'an gochuu dhiisuu jechuudha. Iddoo kanatti Galaatiyaa keessatti Galaatiyaa 5:9-26 yoo ilaalle foon hafuuraan ni morma. Foon hafuuraan ni morma. Hafuurri immoo fooniin ni morma jedha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Iddoo kanatti faallawwan dubbii Waaqayyoo warra ta'anii waaqolii tolfamaa waaqessuu, qoricha namatti gochuu, halalummaa, of dhowwuu dhiisuu, Waaqayyo qolcolloo, weennoo, machii, albaadhummaa. Isaan kun faallawwan hafuura qulqulluu yookaan faallawwan dubbii Waaqayyooti. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Faallawwan dubbii Waaqayyooti. Walumaa galatti of qulleessuu jechuun cubbuuf garaa murachuu jechuudha. Cubbuuf garaa murachuu jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Cubbuuf garaa murachuu fakkeenyaaf Daani'eeliif fannee ilaalla. Daani'eel 1:1 yoo ilaalle akkas jedhe. Daani'eel nyaata mootii nyaachuu irraati garaasaa murate. Har'as kottaa cubbuu irraa garaa keenya muranna. Daani'eel wow jedheeni. Ay xuraa'ummaan hammeenyi nan baasu. Nyaanni ulfina Waaqayyoof hin taane nan awwaatta'u jedhe. Kanaatiif har'a nuti cubbuuf garaa muranneerra moo akkasumatti deddeebi'aa jirra? Moo akkasumatti na argi deddeebi'aa jirra? Duraan dursitee otoon faarfatiin dura, otoon raajiin dura, otoon lallabiin dura, otoo maqaa garaa hin fudhatiin dura of qulleessi. Garaa kee cubbuuf muradhu akka Daani'eel. Waaqayyoof galannaa ta'u. Waaqayyo naa gargaaru si naa gargaaru.
Inni lammaffaa iddoo kanatti eenyuun ilaalla? Yoosefin ilaalla. Yoosef ejjennoo Timootiirraa Yoosef macaafni qulqulluu akka jedhutti Yoosef dhaaba tola bareedaadha. Niitiin mootii ofitti hawwatte. Uumama 39:12 yoo ilaalle Yoosef dhaaba tola bareedaadha. Isheenis ofitti hawwatte jedha macaafni qulqulluu. Isa booda niitiin mootii maal jetti? Kottu na wajjin ciiseette. Yoosef silaa akkas ammaatoo ta'e niitii mootii waan taateef qabeenya kana laattii fi waan barbaadde gootii fi hulaa garaa gootii fi kana ilaalle namni keenya garuu amma kana bira darbuu hin dandeenye. Inni garuu lakki waaw fuula Waaqayyootti kun nan baasu. Fuula Waaqayyootti kun yakka. Fuula Waaqayyootti kun badinsa. Ani fuula Waaqayyoo ko duraati baduun barbaadu jedhee hoyyaa isaa itti baafatee fiigee jalaa baqatee oole. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waa baay'ee jettee isa hammeessite garuu hammeenyi sun isa argachuu hin dandeenye. Kanaatiif har'as warri na duukaa ejjite malee na duukaa sagaagalte malee kan jedhan baay'eetu jiru. Dhiiras ta'e dubartiin kottaa haa deebinu ufaa qulleessinu ejjarraa ufaa qulleessinu hammeenya badinsa biyya lafaarraati ufaa qulleessinu. Otoo iddoo aarsaa dhaabatiin dura kottaa of qulleessina. Waaqayyo akka kana goonuuf nu haa gargaaru. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Iddoo kanatti Shidraaq Misraaq Abdannaagoon immoo laalla sittis. Warra cubbuuf garaa muratan ilaalla. Cubbuuf warra garaa muratan ilaalla. Shidraaq Misraaq Abdannaagoon ilaalla. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Daani'el boqonnaa 3 kolamaan kan koo torbaatti ilaalle arganna. Mootiin garaansaa dhundhuma jaa hojjaansaa dhundhuma jaatama hojjete namni kanaaf hin saganne. Yerootti fiingeen afuufamu, yerootti kiraan rukutamu, yerootti haluuleen afuufamu, yerootti meeshaan ribuu qabu garaa garaa yerootti afuufaman sagaleewwan kisee kun dhagahaman namni waaqa tolfama kanaaf hin saganne. Abidda dachaa torbaatti gadaa darbatamu jedhe murtoo godhe mootiin. Haaleluyyaa. Jabaadhu of qulleessi jalina didi hammeenya didi Waaqayyo hojii kee warsii qixxeessa. Shidraaq Misraaq Abdannaagoon hin bidirani. Yoo nu baase nu haa baasu waaqni keenyi malee hin sagannu jedhani. Waaqni keenyi hin nu baasa. Hammeenyaaf hin jilbeeffatiin. Waaqa tolfamaa hin jilbeeffatiin. Waaqni keenyi hin nu baasa. Kottu didi waaqa tolfamaa jalaatiin har'as ulfina fakkaatee badinsa baatee kan deemu salphina baatee kan deemu baay'eetu jira. Kottu deebi'i waaqni keenyi hin nu baasa. Isaa booda hojiin isaanii hundumtuu wal qixxaateefi jedha. Wal qixxaateefi. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Har'as kottu lolli dhibee miti hammeenyi dhibee miti kottu deebi'i. Har'aa kee ilaalte kaleessaa kee ilaalte waaqa tolfamaa duukaan bu'in. Waaqayyo hojii kee warsiif qixxeessa. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Gaafa bormaata keenyaaf of qulleessinu maaltu nuu taasa jedhuudhaafi qabxiiwwan ilaallu qabna waliin. Inni tokko araara Waaqayyootu nuuf ta'a. Lammaffaa hafuura qulqulluutu jireenya keenyarra buufachuu jalqaba. Sadaffaa ifa Waaqayyoo ifa san banne ifa san mixxiiqne ifa san takkaa ifa san dhiqnetu nurra buufata. Ifa Waaqayyoon gaggeeffamuu jalqabna. Arfaffaa afaan Waaqayyoo ta'uu jalqabna. Afaan isaa nu godhata. Afaan isaa nu godhata. Shanaffaa jaalala isaatiin guutamuu jalqabna. Jaaffaa waan dinqisaatu jireenya keessatti bara keenya keessatti deemsa keenya keessatti tajaajila keenya keessatti hojii keenya keessatti karaa keenya keessatti waan dinqisaatu nu qunnamu waan dinqisaatu nurratti ta'uu jalqaba. Iddoo kanatti tokko jennee araara Waaqayyoo ilaalla. Araara Waaqayyoo gaafa of qulleessinu araara Waaqayyootu nuuf ta'a jenneerra. Araarri Waaqayyoo kan nu ta'u gaafa nu ta'u araarri Waaqayyoo gaafa nu ta'u araara isaatiin haaraa go'ee nu alcheera. Iddoo kanatti Phexros tokkoffaa tokko hanga 8 ilaalle araara isaatiin haaraa go'ee nu alcheera.
uumama haaraa taaneerra. Waaqayyo haaraa go'e jireenya haaraa keessa akka jiraannuuf dhiiga isaatiin dhalanneerra. Dhiiga isaa nuuf lolaasuun qaraanii irratti ba'e. Du'ee du'a nu moosisuutiin lammaffaa dhalanneerra nuti. Yesuusiif galanni haa ta'u. Abdii isa jiraataa, abdiin banne, abdiin mixxeegne, araara isaatiin abdii bara baraa arganneerra. Harka garbummaa jalaatiin, araara isaatiin harka garbummaa jalaa baaneerra. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Araara isaatiin harka garbummaa jalaatii baaneerra. Araara isaatiin jireenya bara baraa arganneerra. Oddoo kanatti Yihuudaa 1:21 ilaalla. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Araara isaatiin harka garbummaa jalaa baaneerra. Inni Izraa 9:8 ilaalla. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Araara isaatiin. Inni lammaffaanii hafuura Waaqayyootu nurra buufata inneerra. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:38 irra yoo ilaalle hafuura isaatiin Waaqayyo irra buufate jedha. Itti gale jedha. Gaafa nuti qulleessinu, gaafa jireenya keenya qulleessinu, hafuura Waaqayyo isa daandii nutti agarsiisu, hafuura Waaqayyo isa jiraatatu nutti gala. Inni immoo gaafa nutti galu daandii numarraa eessa akka jiru nu laashisa, maal keessa akka jiru nu hubachiisa, haala akkamii keessa akka nuti gaggeeffamnu isatu numarraa jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Hafuurri Waaqayyoo jireenya nutti godha. Uumama 2:7 irraa ilaalle hafuurri Waaqayyoo hafuura nuuf kadhatudha. Hafuurri Waaqayyoo hafuura nuuf dubbatudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Hafuurri Waaqayyoo hafuura nu jajjabeessudha. Hafuurri Waaqayyoo hafuura abdii nu laaftudha. Oddoo kanatti yoo ilaalle Maatewos 10:20 ilaalla. Hojii ergamootaa 9:31 ilaalla. Roomaa 5:5 ilaalla. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Hafuurri Waaqayyoo hafuura jiraachisudha. Hafuurri Waaqayyoo hafuura jiraachisudha. Hafuura Waaqayyootiin ijoollee Waaqayyoo taanee waamna. Hafuura Waaqayyootiin ijoollee isaa jedhamna. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Hafuura Waaqayyootiin hafuura mucummaa, hafuura ijoollummaa isaa fudhanneerra. Hafuura Waaqayyootiin. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Oddoo kanatti hafuurri qulqulluu gara jireenya bara baraatti nu geessa. Hafuurri qulqulluu gara jireenya bara baraatti numarra yookaan nu gaggeessa. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Galaatiyaa 6:8 irraa ilaalle hafuurri qulqulluu gara jireenya bara baraatti numarra. Haaleluyyaa. Iji hojii hafuuraa maaliin beekama isa jedhuudhaaf. Iji hojii hafuuraa maaliin beekama isa jedhuudhaaf. Tokko jennee jaalalaan, 2 gammachuu, 3 nagaa, 4 obsa, 5 garraamummaa, 6 arjummaa, 7 amanummaa, 8 gaarummaa, 9 of owwuudha. Seerri isaan kana orku yookaan isaan kana owwu hin jiru. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Seerri isaan kana owwu yookaan isaan kana orku hin jiru. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Haaleluyyaa. Yesuus gooftaadha. Eshi kutaa sadaffaasaa maturee jaalala jedhuutiin walitti deebinaa. Sagantaa keenya kan biratti goolamnaa. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ayyaanni isaa hafuurri isaa si wajjiniin haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ya ka kenya lalte chupu kenya lalte nu te murte sine
Chama dabarsite malon kennine Yaka kenya nalte chubu kenya nalte lutte mutasne Sion biyara galma galgana munkashine Sion biyara galma galgana nunankashine Sion biyara galma galgana nunankashine